Otoo baabbilee qalloo dhaloonni boodaa daangaa isaa hangara kibbaatiin jiru beekee akka eeggatuuf yeroon du'e daangaa irratti na awwaalaa jee akka dhaammatee fi iddoon itti awwaalames fiiksiree goolaa akka ta'e manguddoonni biyyaa raga ba'u. Amma baabbilee hangafa afran qallooti. Dheechifata inni loo horsiisaa looniiti. Yerri kaan qotee bulatti irra guddaa. Waan loon hedduu qabuu fi inni ona moggaa kana qubate. Egaa arma qubate. Ummata gartee biyya tanaatti deemus ittisuuf baabbilee arma qubate jechuudha. Baabbiltichi karaa kibbaa kanaan fiiq jechuu dhageesseemi. Eebar wasana baabbiltichaatiin sii tuqa. Karaa bahaa kanaanis galaalcha kaniin amma tuqesani. Wasanni lafa isaa. Karaa kanaanis erergama jira. Karaa lubbuu jedhanii. Karaa kaabaa kanaan ammoo gambeelan dabru. Fiiq amma fiiqsan rabbiin nageessani gaafa dur oromtichi hudhaa tokko jira oromee ka jedhaniin hudhaa gurraacha tokko wasana siree goolaa jedhaniiti fiiqirraa amna za'aa jahaati akkanatti hudhaan kun dhaabbatee bariisa kuta wasanaaf dhaabee jedhan qondaaltichi biyya san gaafa san qubatu inni nu barachin na awwaalaa jeechitti awwaalan jedhani wasanarra na awwaalaa jee baabbiltichi kun qabri isaa amma yoo gaafatte namuu siin himu. وسنة رنا أولا جيتي وسنة سنة رت أولا جان فيك إيجات أموزا أجادم وكسنت لقى فيك إس أرمو كبابر قافة درا لقى فيك كجان كان دقلوا في خرارة كفا دقلوا في خرار نكون المباب بالتجات aanaan hangafa ilmaan qalloo baabbilee moggaafame aanaan baabbilee aanaalee godina Harargee bahaa keessaa tokko araddoota baadiyyaa 21 fi magaalaa takka waliigala araddoota 22 qaba. Aanaan baabbilee bahaan naannoo Somaalee lixaan aanaa Fadisii fi naannoo Hararii kaabaan aanaa Gursum kibbaan aanaa Fadisii fi naannoo Somaaleetiin daangeffama. Haalli qilleensa aanaa baabbilee irra jireessaan gammoojjii ta'us uummanni aanaa kanaa lafaas ni qotata beeyladaas ni horsiifata. Aanaa baabbileetti midhaan nyaataa baay'inaan oomishaman keessaa boqqolloo, bishingaa fi qamadiin jallisii bonaa adda durummaan eeramu. Kana malees looziin, saliixni, atooboonsituunii fi maashoon bal'inaan oomishama. Aanaan kun albuudota gati jabeeyyii akka giraanaayitii fi doolamaayitiinis kan badhaadhe yoo ta'u, iddoowwan hawwata turiizimii aanichi qabu keessaa ta'oon arba baabbilee fi dhagaan baabbilee isaan muraasa. Aanichatti qonna gannaa fi afraasaatiin bishingaan bal'inaan kan oomishamu yoo ta'u, qonnaan bultoonni aanaa baabbilee bishingaa kilaasteraan facaasan irraa fayyadamaa jiru. Bishingaan maalkam jedhamu kana shanyii isaa kana fidanii qorannoo qonna fadisi. Garaagarummaan bishingaa kanaa fi bishingaan kaan qabu